Ashamaa harka fuunee jirra jirtu kabajamuuf jaalatamuu maatii YouTube chaanaalii Abbush Mobile Apptu nageenyi kun kabajaa fi kan jaalalaa iddoo jirtan maratti isin dhaqqabu jecha. Viidiyoo har'aa keessatti akkuma thumbnail irratti isiniif ibsuu yaale namni tokko guutumaan guutuutti kaameeraa Google keessanii fayyadamee sochii keessan guutumaan guutuutti hordofuu ni danda'a jechuudha. Wanti isin hojjettan maal akka haasoftan guutumaan guutuutti sochii keessan jechuudha. Sagalee fi viidiyoodhaan isin hordofuu ni danda'a. Settingii kaameeraa Google keessanii haala kamiin akka sirreeffatan isinitti agarsiisa. Akkasumallee of eeggannoo isin gochuu qabdan isinitti agarsiisa. Warroonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan akkasumallee mallattoo notificationii kana all kan jedhu kanarra yoo kaawwattan yeroo hunda viidiyoon asirratti maxxanfamu nama dura akka isin ga'u taasisa jechuudha. Akkasumallee like gochuudhaan hanga xumuraan hordofaa isiniin jedha. Egaa daawwattoota kan koo wanti isiniif eeggannoo guddaa gochuu qabdan inni tokko imeelii namni biroo isiniif mana bilbila keessan irra ni jira taanaan imeeliin maqaa birootiin baname bilbila keessan irra ni jira taanaan imeelicha san ofirraa haquu qabdan jechuudha. Imeelii isin hin beekne bilbila keessan irra yoo jiraate ofirraa haquu qabdan jechuudha. Maaliif aappiiwwan hedduun bilbila namaa xalafan imeelii fayyadaman jechuudha. Imeelii wal qabata waan ta'eef imeeliin isin hin beekne kan maqaa keessaniin alatti baname bilbila keessan irra yoo jiraate ofirraa haquu qabdan jechuudha. Ofirraa remove gootanii balleessuu qabdan jechuudha. Akkasumallee namoonni bilbila moofaa namarraa bittanii bilbila namni qabate namarraa bittanii fayyadamaa jirtan imeelii abbichi jalqaba irratti banatee jira taanaan imeelii san ofirraa remove gochuu qabdan jechuudha. Maaliif abbichi bilbila jalqaba qabataa ture sun imeelii bilbila san irratti banatee jira taanaan salphumatti guutumaan guututti wanti isin hojjettan guutumaan guututti isin hordofuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu imeelicha san ofirraa hiixanii imeelii haaraa bilbila keessan irratti maqaa keessaniin kan paaswordii isaa beektan create gochuu qabdu jechuudha. Imeelii jalqaba irratti imeelii haala kamiin akka remove ofirraa gootan isinitti agarsiisa. Kana gad harkiftanii setting irra ni seentu. Setting irra seentan booda akkan ol butuudhaan Google kan jedhu barbaaddanii Google kan jedhu kana irratti click ni gootu. Achi booda haala kanaan maqaa imeelii keessanii isiniif baasa. Ammallee maqaa imeelii keessanii irratti yeroo tokko click ni gootu. Achi booda haala kanaan fuula kanatti isin geessa. Kan dhumarra jiru kana jechuudha. Manage account kan jedhu kana irratti yeroo tokko click ni gootu. Achi booda imeelii bilbila keessanii irra jiru haala kanaan list godhee isiniif baasa. Imeelii tokkos lama sadiis haa ta'u haala kanaan list godhee isiniif baasa jechuudha. As keessatti imeeliin maqaa keessaniin alatti baname yoo jiraate irra tuquudhaan remove ofirraa gochuu qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf imeelii bilbila kanarra jirurraa tokko irratti tuqee isinitti agarsiisu. Haala kanaan yeroo isin irratti tuqtan remove account kan jedhu isiniif baasa jechuudha. Remove account kan jedhu kanarratti click yeroo isin gootan imeelicha bilbila kanarraa ni balleessaa jechuudha. Amma remove gochuu waan hin barbaanneef isinumatti agarsiisuudhaaf waan ta'eef haala kanaan imeelii bilbila keessanii irratti maqaa keessaniin alatti baname ofirraa remove gochuu qabdanii jechuudha. Imeelii bilbila keessanii irratti argamu kan maqaa keessaniin alatti ta'e haala kanaan remove account kan jedhu kana yeroo irratti click gootan imeelicha salphumatti ofirraa ni balleessaa jechuudha. Haala kanaan imeelii ofirraa remove gootanii imeelii haaraa kan paaswordii isaa beektan bilbila keessanii irratti create gochuu qabdu jechuudha. Maaliif imeelii namni biroo bilbila keessanii irratti bane ofirraa remove hin gootan taanaan yeroo bilbila keessan akka tasaa ta'e paaternii dagattanii restore gootan illee imeelii san isin gaafata bilbilli keessan isiniif hin banamu jechuudha. Salphumatti isin rakkisaa jechuudha. Iddoo mana moobaayilaa geessitanii yoo sirreessitan malee imeelii san isin gaafata. Imeelii san remove gochuudhaaf immoo baay'ee tokko ulfaataadha jechuudha. Kanaaf imeelii paaswordii isaa hin beekne bilbila keessanirraa remove gootanii kan paaswordii isaa beektan create gochuu qabdan jechuudha. Egaa kallattii maan gara settingii Google keessanii haala kamiin akka sirreeffatan isin geessaa. Of duuba deebitanii Chrome keessanii seentu. Chrome bilbilli hundinuu ni qaba. Chrome bilbila keessanii irra ni seentu. Chrome irratti yeroo tokko click ni gootu. Chrome keessanii irra seentan booda haala kanaan mallattoo tuqaa sadii
gara gubbaa kana irratti argamtu tan irratti kilik ni gootu. Achi booda setting kan jedhu kun ni jira. Isa irratti yeroo tokko kilik ni gootu. Achi booda haala kanaan fuula kanatti isin geessa akkan ol butuudhaan akkan ol harkiftanii site setting kan jedhu kun ni jira. Isa irratti kilik ni gootu. Achi booda haala kanaan fuula kanatti isin geessa. As keessatti jalqaba irratti location kan jedhu kana isa irratti kilik ni gootu. Achi booda haala kanaan banaa jira taanan bilbili keessan namni salphumatti xalafuu ni danda'a jechuudha. Haala kanaan banaa yoo ta'e namni salphumatti bilbila keessan xalafuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf isa kana haala kanaan cufaa taasiftu jechuudha. Haala kanaan cufaa ni taasiftu. Ammas kan itti aanu kaameraa block kan jedhu kana isa kanallee inni kun amma cufaa jira bilbila kiyya irratti. Bilbila keessan irratti haala kanaan banaa jira taanan haala kanaan ofirraa ni cuftu jechuudha. Kaameraa block kan jedhu kanallee ofirraa cuftu jechuudha. Ammas microphone block kan jedhu kana isa irratti kilik ni gootu. Sana booda haala kanaan isiniif baasa. Bilbila kiyya irratti amma cufaa jira. Bilbila keessan irratti haala kanaan banaa jira taanan haala kanaan cufaa gochuu qabdu jechuudha. Haala kanaan ofirraa setting kana yeroo cuftan namni tokko kaameraa Google keessaniitiin isin hordofuu hin danda'u jechuudha. Bilbilli keessan akka tasaa ta'e namni tokko isin hordofaa jira taanan setting nama isinitti agarsiise kana haala kanaan yoo ofirraa cuftan nama isin hordofu san ofirraa addaan kutuu ni dandeessu jechuudha. Bilbilli keessan akka tasaa ta'e xalafamee yoo jiraate mallattoon inni agarsiisu bilbilli keessan ni ho'a dafee chaarjii fixa jechuudha. Kanaaf haala kanaan setting kana sirreeffadhaatii itti fayyadamaa isiniin jedha. Barnoonni irra isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Hanga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti nagaan tura. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.